hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa guddisuu, mirgaa fi nageenya daa'immanii kabachiisuun ergama ijoo biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immaniiti. Ergama isaa bu'uureffachuun xiyyeeffannoo dubartootaa kennameen ijaarsa biyyaa dabalatee sochiilee hawaas dinagdee hunda keessatti hirmaannaa dubartootaa gama maraan dhugoomsuu irratti argama. Biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii caasaa sadarkaa naannoos ta'ee sadarkaadhaan jiru akkaataa maandeetii caffee mootummaa naannoo Oromiyaatiin kennameefiitiin hojiiwwan gurguddoo lamarratti toora xiyyeeffannoo lama qabateeti kan hojjechaa jiru. Inni jalqabaa hirmaannaa fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuudha. Inni lammataa mirgaaf nageenya daa'immanii kabachiisuudha jechuudha. Bu'uuruma kanaan hojiiwwan gurguddoon akka biiroo keenyatti hojjetaman baay'een isaanii karaa ittiin fayyadamummaa dubartootaa gama dinagdee hawaasummaa fi siyaasatiin mirkaneessuu dandeessisuu fi akkasumas immoo daa'imman irrattis tokkoffaa mirgaaf nageenya isaanii kabachiisuu gama biraatiin immoo kunuunsa gaarii argatanii daa'imman egeree biyyaa ta'an akka guddatan gochuu keessatti hojiin hojjechaa jiru jira. Barii jijjiiramarraa kaasee xiyyeeffannoo dubartoota siyaasa keessatti hirmaachisuu hojjetameen ilaalchonni dubartoonni biyya bulchuu hin dandeessuu hafee har'a hojiilee ijaarsa biyyaa fi gaggeessummaa olaanaa keessatti qooda isaanii bahaa jiru. Durarraayis barmaatilee adda addaatiinis dubartoonni hawaasummaa keessattis haa ta'u dinagdeedhaanis siyaasaanis fayyadamtoota hin turre hirmaannaan isaanis daanga'aa ture sadarkaa barbaadamutti kan dhufe miti. Haa ta'uti garuu jijjiiramaa as wanti jijjiirame jira jechuudha. Hojiiwwan gurguddoon hojjetamaniiru bu'aa guddaan isarraa argamaa dhufeera. Keessattuu hirmaannaan dubartootaa siyaasa keessatti jiru jijjiiramaa as sadarkaa ministeerarraa jalqabee dubartoonni sadarkaa ministeeraatitti parsantaa 50 akka ta'an gochuu dabalatee mana maree sadarkaa biyyaa paarlaamaa akkasumas caffee mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti hirmaannaan dubartootaa akka dabalamu hojii guddaan hojjetameera. Kanaanis sadarkaa paarlaamaatti parsantaa 42 dubartoonni paarlaamaa keessa akka galan ta'ee jira. Sadarkaa caffeetittis parsantaan 47 dubartoonni miseensa caffee ta'anii hirmaannaan dubartootaa qaama seera baasus seera hiikuu fi seera raawwachiisuu keessatti karaa guutuudhaan akka mirkanaa'u gochuu keessatti hojii hojjetame bal'aadha jechuun ni danda'ama. Hirmaannaa dubartoonni dinagdee keessatti qaban dabaluuf dinagdee dubartootaa fooyyessuun inisheetiiwwan dinagdee dubartootaa guddisuu danda'an bocamuun hojiirra oolaa tureenis jijjiiramni bu'uuraan mul'achuu eegaleera. Hirmaannaan dubartootaa gama dinagdeetiin jiru akka fooyya'u gochuu keessatti tokkoffaa haala qabatama kan keenyaan akka naannoo keenyaatti mootummaan naannoo keenyaa jijjiirama as inisheetiiviiwwan gurguddoo akka biyya keenyaatti akka naannoo keenyaattis mul'achaan turre kanaan dura kan hin baratamne gama baadiyyaatiinis haa ta'u magaalaa keessatti bocuudhaan hojii gurguddaan bu'a qabeessa ta'an hojjetamaati kan jiranii. Kana keessatti immoo dubartoonni qaama hawaasaa walakkaa ta'an kun akkamitti fayyadamuu ta'u kan jedhu san qaama dhimmi ilaallatu waliin qindoominaan hojii guddaan hojjetamaa tureera. Baroottan darbanis inisheetiiviin dinagdee dubartootaa kophaatti of danda'ee bocamee kilaasteraan qoodamee haala qabatama naannoo keenya potenshaala jiru giddu galeessa godhachuudhaan karaa bahaatiin maal hojjetan gaariidha. Seentarii kanarratti maal irratti xiyyeeffanne bu'a qabeessa ta'u akkasumas lixarrattis kaabaas kibbas iddoo hundatti addaan qoqqoodamee hojii guddaan hojjetamaa turee jira. Kanaanis bara 2015 keessa yoo xiqqaate dubartoonni naannoo 162 ol ta'an dinagdee isaanii akka cimsataniif gurmaa'anii akka hojjetan inisheetiiviin bocamee seentarii kanarratti keessattuu shawaa arsii kanneen kanarratti aannan irratti iddoo itti gurmaa'an jiru lukkuu irratti hojii qonnaa kuduraa fi muduraa nyaata koboroo kooti jennee kan sosochii uumne dabalatee hojii guddaan hojjetamaa ture keessatti dubartoonni naannoo 162 ta'an kun hojii irratti bobba'an irratti bu'a qabeessa akka ta'an ofis jijjiiranii dinagdee biyyaa keessattis ga'ee isaanii akka baatan kan itti ta'amee jira jechuudha. Waldaa dhiyeessii biddeen gogaatiin gurmaa'uun hojjetaa jiraniin bu'aa fidaa jiruun. Gammachuun guddaan nutti dhagahame carraa kana isaan nuuf kennuu isaaniitiif haa galatoomanii walitti nu qabanii nu qindeessanii wanna akkanaati irratti hirmaadhaa nuun jedhanii irratti ni hirmaanne bu'aa qaba jedhee yaadaan. Bu'aa jijjiirama baay'eetu jira. Baay'ee faayidaa qaba. Maaliif faayidaa hin qabne? Hojiin yoo tuffatan faayidaa ofii mataa dhaban malee hojiin hin tuffatamus waan ta'eef faayidaa qaba. Jijjiirama qaba. Nama taa'utu jijjiirama hin qabne malee namni hojjetu jijjiirama qaba. Chaayinaan nurraa fudhachaa jira. Chaayinaan amma biddeen 300 barbaade akkuma nu waasisanitti fudhata.
dhibba lama soo jedhan geechinaa fi dhibbaaf 50 soo jedhan geechinaa fi hin fudhatan biddeena jechaadha jaalalummaa fudhatan. Warri hoteelatis dhufanii nurraa fudhatan jechuudha. Kana caalaa immoo gaafa ibsaan nu galee harka keenya diignee hojjenne bunna beetiin hundumtuu nurraa fudhataa hin jijjiiramne abdiin qaba. Nama sadiidha kan gurmoofnee jirru. Nama sadiin gurmoofnee hojii kana jalqabneerra. Hojii kana dhuma hojjennu carraa waajjira dhimma dubartootaatiin nu uumame. Mana kanallee argannee jirra. Bakka hojii hin qabnu turre bakka oomishaa kana nu kennisiisanii asitti hojjetaa jirra. Nullee carraa nama baay'eetiif uumnee jirra. Hojjettoota baay'eetu nu jalaan hojjetaa jira. Sanumarraan kaanee immoo utuma guddannu amma hirkattummaa jalaa baanee leenjii dhufe dhimmi dubartootaa hubannoo naa kennuu bahee hin baradhaa. Barumsa sanirraa ka'ee gara dinagdee kiyyaa seenee araqee mana namaatitti baasaa ture. Daa'imti tiyyaallee mana namaa baastee biddeen gabaa bitadhee ijoollee kana barsiifataa ture. Waaqa galannaa ga'u mootummaa keenyallee galannaa ga'u barumsa kana fudhadhee araqee kana dura ubboon baasaa gara maashinii deeffadhee horii namaa qallabee horii namaa sanillee keessaa bu'aa saniin horii bitadhee horii aannanii lafan qotadhullee horiin kun wanti horiin kun hojjetu waan maraan nu xaqqaba wanni badu hin jiru. Amma kompoostii isaatiin illee midhaan facaafataatii ijoollee kiyyallee barsiifataatii horii aannaniititti ce'ee amma horiillee horsiisaa jira. Horii sanirrayyuu taree horuma san horsiisatii mana hoteelatillee banadhee hoteelattillee ce'ee jira. Mootummaan keenya namaddii dhaabbatee nu deeggaraa waaqayyo galanne haa ga'u. Hin baradha barumsa karaa qonnaatiin maasaa kiyya akkaataatti facaafadhu warri hojjetaa misoomaa gandaaf ramadame nu dubbisaa nu laalaa horii kanallee nu to'ataa jiranii anillee waan na barsiisan hin fudhadhaa akka nama tokkootitti. Magaala qabnu hunda keessatti haala qabatamaa magaalichaa potenshaala magaalichaa karaa giddu galeessa godhateen itti deemuu dandeenya kan jedhu saniif karoorsine bara kanaaf garuu magaalota gurguddoo irratti kan xiyyeeffanne jechuudha. Batalee magaalota riijoo jedhaman magaalota meetiroo jedhaman kanneen irratti xiyyeeffannee biddeen tolchuudhaan akka raabsuu danda'an jennee kan qabannedha. Kunis biddeen kaameetti jennee kan itti deemaa jirru hojii guddaanis kan itti hojjetamaa jiru bu'aa guddaas dubartoonni kan irraa argachaa jiranii fi itti gammadanis kan hojjechaa jiran ta'uusaa kan itti ilaalledha. Kanaanis hangammaatti baruma kana qofa dubartoonni 1230 ta'an biddeen kaameettiidhaan gurmaa'anii qarshii naannoo miliyoona 6.2 ta'uun kun egaa qarshii kan gaafa ibsinu sheedii isaaniif qophaa'ee dabalateeti. Meeshaa achi keessatti guutamu sheedii isaaniif dabalate iddoo gurgurtaa dabalatee waan hundi mijatee kan itti dhume tilmaamni qarshii isaa naannoo miliyoona 6.2 ta'uun kan hojjetameef dubartoonni 1230 gurmaa'anii sheedii 93 keessatti hojjechaa kan jiranii fi bu'a qabeessa kan itti ta'an. Waddaan gurmaa'uun nyaata salphaa karaarraas hojjetaa jiraniin galii isaanii guddifachaa jiru. Nuti nyaata aadantamoo dalanna. Nyaata aadantamoo nyaata dafee namni akka nyaatuuf goof nyaata aadantamoo hojjannaa jechuudha. Hojiin keenya nagaa nuti ibsachuu hin dandeenyu akkuma ati argitu kana maamiloonni keenya gaarii nuun jedhu nyaata daddafee ga'u nyaata kiisa isaanii maallaqa isaanii jalaan tuqni akka daddafanii yeroo isaanii jalaan gubannetti daddafnee dalagnee kanneen fi gara hojii isaanii deemanii nyaata fayyaa isaaniitiif ta'u jechuudha. Nama sadi taaneetiin dalanna. Galiin keenya dhiyoo jalqabne galiin keenya hangana jechuu hin dandeenyu ammatti garuu fooyya'insa qabna. Gargaarsa hedduu nu godhanii jiranii waajjiraalee hedduu akkuma nu godhan akka dalagaatti hojiitti waanu hojii dhabnee akka lafa hin teenne barannee akka hin teenne dhimmi dubartoota waajjirri dargaggootaaf dubartoota akkasumas waajjirri carraa hojii uumu waa hedduu nu godhanii jiranii. Nuuf kun as dhaabannee dalaguun keenya carraa guddaa baay'ee carraa guddaa dargaggoon hojii carraa kan arganne hedduutu jira. So nuti carraa nuti arganne kun baay'ee bareedaa jechuudha. Dubartoonni waldaa fi dhuunfaan hojiilee dinagdee isaanii guddisuu danda'an irratti bobba'anii hojjechaa jiraniin dinagdee isaanii fooyyeffachaa jiru. Duraanii biyya ormaan ture amma immoo biyya koo irratti deebi'ee hojii kana hojii saamunaa uumamaa saamunaa reetii babal'iseen biyya kootii dhiyeessaa jira.
Uummanni waa xiqqoodhaan jammarree amma alhamdulillah hawaasa bakka biraan geessaa gabaa gurguddaan geessaa karaa biliidaan geessaa karaa yabbuun geessaa baay'ee jijjiiramatu jira alhamdulillah jarris immoo baay'ee. Jalqaba yeroo yuunivarsiitiidhaa eebbisamee bahu waanuma hojii mootummaa duwwaa qacaramee hojjedhu natti fakkaatee ture garuu bukkeedhaan immoo dhimmi dubartootaa gorsa kana naa kennee gara hojii kanaatti galee hojii kana argachuun koo anaaf carraa guddaadha akkuma kanallee hojii ofii kootiif argachuu duwwaa osoo hin taane dubartoota akka kooti hojii dhabanii jiranuuf hojii uumuun koo anaaf gammachuu guddaadha jechuudha. Carraa hojii hin qabu ture asuman dhufee asumatti baradhe jechuudha. Uf gargaara biyaas uf gargaarii jira jechuudha danda'ee jira jedhee yaada. Aannan sanii kontiraatan kennina yaa wanta qallaba irraa hafte gargaarsa kenna goosifanna faani bu'aa baankii beetii kaanna waan irraa hafte. Hojii kanatti seenuu kan dandeenye deeggarsa mootummaa fi dhimma dubartootaa daa'immaniitiin hojii kanatti nu bobbaasanii dinagdee dubartootaa cimsuudhaan karaa mootummaadhaatiin karaa dhimma dubartiitiidhaan nu deeggaraa jiru. Eeggattummaa jalaa baanee amma ammoo haala gaariidhaan buusii buufataatti nus 3,300 waldaa nama dubartoota nama 37 isaan wajjin hojjetaa jira. Duraan dursee dhuguma mana baatee hin beektu dubartoonni mana harka abbaa warraat eeggatti amma gooftaa yaa galatoomu mootummaan isaa ulfaatu ifa gadi ba'anii kana hojjannaa harka irsaan eeggannu gaagura kana. Gaagura 100 nama dubartii 500 nama 14 qabaa isaan gubbarratti kana naa kennan yaa ulfaatanii ejjennoon wajjin ejjetanii kunuunsa keenya saniin akkaataa qusannoo keenya saniin ilaalanii ejjennoo dubartoonni keenya hojii itti bobbaanaa san keessa nu dhaggeeffatanii gaagura kana nama 100 naa kennanii. Ajaaksiyoon shurratti gurmuufni hojii elqabni dinagdeen dubartootaa baay'ee guddataniiru. Kan as hedduma warshaadhuma kanarratti yeroo gurmuufni hojjennu dubartoota 3 jiranii amma immoo kan qaxaramanii hojjetan 6 Baaburii kana kan nu kenne waldaa koovananti kan jedhamu heeba waggaa tokko waggaa waamnee waggaa heebbisiifnu waldaa keechan kana jaaladhe maal sinii kennu jennaan wofcoo dubartootaan barbaree nu kenna jennaan kana nu kennanii laficha moo gandan nu kenne mana nuti irratti ijaarrate birrii 2 walitti qusannee oduma isaan jirru arrageenye kinu amma immoo baabura lammataa kana ani qusanni isaanii itti dabalan na amma nama 54 wanta barbaachisiisu hundumaa amma isa dhumaati irrageenye. Tajaajila lamummaatiin mana harka qalleeyyii ijaaruunis danda'ameera. Daa'imman maatii harka qalleeyyii deeggaruun kanneen barnoota isaanii sababa deeggarsa dhabuutiin addaan kutaniif meeshaalee deeggarsa barnootaaf oolu taasisuun hojiin fakkeenyummaa gaarii qaban hedduun raawwataniiru. Qabaachuu miti namni waliif dhaabachuutu hundaa caala. Anaaf immoo karaa meeqa namni keenya na gargaareera ammayyuu yaa'een irraan citu. Iddootti immoo ilmoo koo wajjin bineensi na nyaachuuf ka'etti immoo butanii jalaa na baasaniitu mana miidhagaa manatti aara galfadhu naa taasisaniiru. Rakkoon qunnamaa ture mana hin qabu ture mana hin qabu waan ijoollee tiyya nyaachisuus hin qabu jijjiirama unu amma qaamni kiyyaa'u na bareedee dhiini namaa na deebi'ee ijoollee tiyyaas deeggarsa waajjirri dhimma dubartootaatis na gargaara. Da hojjetadhaa ijoollee tiyya qallaba nyaachisaa hafuura fudhadhee keessa nagaan jiraadha. Baay'ee rakkachaan ture. Anaan bakka hin jirutti na yaadachuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedhaan. Na yaadattu yuun seene na yaadattanii Waaqayyo immoo jireenya guddaatiin isin yaadatu hin jedhaani. Lammii koo hunduma keessaniinuu guddaa galatoomaa hunduma keessaniin galatoomaa isiniin jedha. Waaqayyo immoo kana olimmoo waan gaarii isiniif yaadatu. Gammachuu hundumaan nutti dhaga'ama. Waa hundaa Waaqayyoo galateeffannee isiniinis fayyaa nurratti nu bubbushee rakkina kee nu baasuudhaa fi kana harkaan nu qubachiiftanii Waaqayyoo fayyaa nagaa isiniif kennu. Mana qara gannaa bona itti rakkachaa ture. Achiin duubaan narra garrooba bakka bultiitiinis narra garrooba isa keessaa baasee hirmaannaa ummataatiin mana kana fakkaatu nu ceesisee jira. Baay'ee gammadee jira. Baay'ee galateeffadhee jira. Kanaaf deeggarsi kun baay'ee tokko kan na onnachiisee fi anillee eeggattummaa jalaa bahee
karaa mana kiraa waan kafaladhu dhabuudhaan baay'ee rakkachaa akka ture. Amma yeroo kana mana kana fakkaatutti ce'eeti gammadee maatii kiyya wajjin bal'inaan gammadee jiraachaa jira. Rabbi galannaa gookaa rabbi silaa ugaatti iyyite ugaatti boochesi namu si ajajaa ture warruma ofii gadi hin bu'u uummatuma inni ofii uummate isaanii si ajaja akkas ta'ee miknaata godhee rabbi lammiiwwan kun ajajee mana kana argadhe jechuudha. Kana muti mana kanatti bareedee manni fincaanii addaa si ijaarame haala mijaa sii kenname kana dhiisitoo oduu namni tokko sharaadha bitee sii kenne galata guddaa qabda. Waan kanaaf rabbii gaditti galatoomaa hin jedhanii warra kana ijaaran hunda mootummaan keenya illeen lakkiyyeewwan keenya manni kun hin barbaachisa jedhee. Hirmaannaa guddaa gochuudhaan mobilaayizeeshinii guddaadhaan hojii gurguddaan bu'a qabeessa ta'ee hojjetamaati kan jiru. Manneen barnoota bu'uura boruu kaasuu dandeenya. Manneen harka qalleeyyii bal'inaan hojjetamaati kan jiranii. Kallattii adda addaatiin deeggarsi maaddii qoodachuudhaan ayyaanota adda addaa irratti namni barmaatii godhatee aadeeffatee wanti hojjechaa jiru jira. Barataan manneen barnootaa irraa akka nafne meeshaa barnootaa deeggarsa gochuudhaan bara baraan deeggarsi godhamaa jiruu fi hirmaannaan naannoo sanatti jirus gara aadeeffannaatti illee kan itti ce'edha waan ta'eef waadaa bira darbee aadeeffannaa akkaataan itti ta'aa dhufe jira jechuun hin danda'ama jechuudha kan tajaajila lammummaa kan keenya. Mana tursiisa daa'immanii hojjettoota mootummaa qopheessuun hojjettoonni mootummaa hojii isaanii sirnaan akka hojjetaniif haala mijataa uumuun danda'ameera. Dhugaa dubbachuuf kanaan dura hojjetaan anumas dabalatee daa'imman keenya bakka keewwannu bakka yeroo nuu dhabnutu jira. Sana bira darbee immoo daa'imman keenya yeroo nuu gannee dhufnutti bakka hojjettuun gattee baddutu jira. Waan hedduutu ijoollee keenya irra qaqqabaa ture. Daa'imman sana bakka keenya dhufuudhaaf illee sa'aatiin hojii keenya baay'ee yeroon isaa nutti darba. Waan akkasitti mudataa ture kana. Dhimma dubartiif daa'immaniitiin bakki tursiisa daa'immanii hamma nuu banamee jira. Hamma waggaa kanatti hundinuu akkuma ammas argaa jirtanu daa'imman keenya biiroon keenya naannoo dhuma kanarra yeroo harma hoosisuu barbaannutti gad buunee dhufnee hoosisaa ijoollee keenya asitti fayyummaan isaanii eegamee ijoolleen keenya as nu turanii sa'aatiin hojii keenyaa tuun qisaasamin ganama yeroodhaan hojii keenya gallee sa'aatiin isaallee ijoollee keenya asitti dhiisnee deemnee waan mana mijeeffannee dhufne sa'aatii gallutti kan daa'ima keenya asii fudhan. Dabalatas fayyaalessummaan daa'ima keenya eegamaa jira. Appitaayitiin nyaachuu isaaniillee wal arganii asitti tokko ta'anii nyaachuun isaaniillee waa hedduu jijjiirama nu fide. Hojii kan koo kanarratti sa'aatiitti bahee galuudhaaf mucaa kan koo as jalatti kennee akka jalanaa kunuunsa nutti kennee yeroodhaaf hojii kootti galee sa'aatii kan koo kabajee hojii mootummaa hojjechuu kan kootiif guddaa itti gammadees jira hojjechaa jira. Bifuma wal fakkaatuun bakka turmaata daa'immanii hawaasaa qopheessuun daa'imman tajaajilamaa jiru. Maandeetii ECD keessatti akka biiroo keenyaatti qabnu inni jalqabaa iddoo tursiisa daa'imman hojjetaa mootummaa hawaasaa qopheessuudha. Kanaanis bara kana iddoo tursiisa daa'imman hojjetaa mootummaa 283 sadarkaa adda addaatitti hojjetamee jira jechuudha. Inni biraa kanumaan kan wal qabatu iddoo tursiisa daa'imman hawaasaati. Kunis kan hojjetaa mootummaa sadarkaa adda addaatitti dhaabilee adda addaa keessa kan jiran kan hammatu ta'us hawaasni keenya harka qalleessi immoo har'as gabaa xixiqqaa irratti daldala xixiqqaa irratti bobba'ee hojjetu jira. Kallattii adda addaatiin hojii humnaa irratti kan hojjetu jira. Daa'imman isaanii yerootti kunuunsanii fi bira turanii harma soosisuus haa ta'u kunuunsa adda addaa godhanii fi karaa guutuudhaan nyaata madaalawaa akka argatan gochuu irraa jalqabee kallattii ittiin itti dhiyeenyaan haati itti hordoftu fi deeggarsi barbaachisu godhamuuf uumuu wajjin wal qabatee inishatiivii kana ECD keessatti qabamee kan hojjetamaa jiru iddoon tursiisa daa'imman hawaasaati jechuudha. Bara kana iddoo tursiisa daa'imman hawaasaa 304 hojjennee jirra jechuudha. Magaalota keessattuu magaalota gurguddoo keessatti karaa bal'ina qabuun kan itti deemamedha. Bakka taphaa daa'immanii qopheessuun hojii fakkeenyummaa gaarii qabu hojjetaniiru. Daa'imman iddoo itti taphatan argachuu danda'uu qabu. Yeroo bal'aa isaanii hin beekama. Aga waggaa jahaatitti waa baay'ee isaa kan itti sammuun isaanii qabatuu fi naannoo sanatti hojiin nu hojjenne
dhaqee booddee irratti daa'imman sana irratti jijjiirama fiduu keessatti iddoo olaanaa qaba waan ta'eef daa'imman akkaataa itti walirraa baratan akkaataa itti taphatan akkaataa itti aadaa fi safuu uummata keenyatiinis itti guddatan mijeessuu wajjin wal qabate iddoo tapha ijoollee keessattuu immoo duudhaa uummata keenyaa karaa ibsuu danda'u meeshaa naannootirra wantoonni naannoo sanatti ittiin taphatanis kan aadaa fi duudhaa uummata Oromoo giddu galeessa godhate akkaataa ta'uu danda'uun diizaayinii fi ispeesifikeeshinii isaa hojjennee gadi buusnee sadarkaadhaan hojii hojjetameen ganda hundarratti kan qabanne naannoon keenya ganda 7,000 olii kan qabu kana keessaa 3,071 keessatti wanti jalqabamee jira jechuudha. Aadaa qusannaa dubartootaa gabbisuun hirkattummaa dinagdee jalaa baasuun hojiin hojjetame salphaa miti. Dura qusannaa jalqabne qusannaa sanirratti qusannu isaa irra jalnu qabsiisanii kaaneet qusannaa irra jalqabne deebineeti irratti dabalanii qusannaa keenya sana irratti horii kana ni bitan. Kan baankiitti siinqeetti qusatanii kallattii addaatiin dubartoota bal'aa bira irratti hojjetame akkuma jiru ta'ee garee wal gargaarsaatiin immoo bifa addaatiin akkaataa ittiin hojjetanii fi irratti bal'inaan hirmaachaa jiran. Miidhaa dubartootaa fi daa'immanii xiqqeessuu irrattis hojiin hojjetame salphaa miti. Fayyadummaa dubartoota guddisuu fi mirgaa fi nageenya daa'immanii mirkaneessuun tumsaa fi qooda fudhannaa qaamolee hundaa barbaadudha. Kanaaf dhimamtoonnii fi qooda fudhattoonni sadarkaan jiran qooda isaanii bahuu qabuun dhaamsa keenyadha.